Booniyeen akka dhiiratti nu salphise Mu'aaz akka dhiiratti irratti didee mataa ol nu qabe kanaafu dhiira yeroo jalqabaatiif dubartii jilbifachiiste ililli irratti didee keessaa tokko jenneetti galmeessine xumura irratti ani kana ajaa'ibe ijoollee teena viidiyoo nama ol facaasan ka ol facaasas nama dhiba ka waraabus nama dhiba inni qaama ofii waraabullee nama dhiba inni abbaan bira kaate ol facaasuun illee nama dhiba hayye uforaabe tayyib namni kun jecha abbaa fedhe yaa ta'u takka lala takka dhiiraa ta'u uforaabe miti eega uforaabe maal gocha nama erga onnaa kaayidhamu miidiyaa irratti onnaa darbiidhamu maalidha hayye ergate tayyib yogguu ergatu kana jechuun nama ajaa'ibu jechuudha wanni yogguu ma viidiyoo waraabbatanii ergatan kana waa addaa wayitii miti kamoon mufirraa qabu kan waraabe abbaa qabu san ergate wanni haarofti jidduu kana uumamee hin jiru takkaayyuu kan nama addaatii miti qaamni nama qaamuma namaati ka fedhillee yoo ta'e hayye oforoobanii miti maa nama ergan ka itti erga sun hin qabuudhaaf moo hin qabu kinu an kana qabaachuu itti waliin cuulifachuudha moo maaliif waan isaa rabbiin nu haa qajeelchu dhugaa rabbii kan namarra ajaa'ibamu ijoollee keenya osoo haati ta'e biyyarraa du'aa jirti qarshii 50 ergi qarshii namni tokko dhukkuba kalee dhukkubsataa jira wallahi bara nuti jiru kanamu namni tokko dhukkubsa kalee dhukkubsataa gargaarsa barbaada koottamee mana ebaluuti jedhaniin dhufan waan nama jaba takkatuu viidiyoon miila lamaanii baati takkatuu viidiyoon miila lamaan gidduu ol baati badabbo waajir wanni wasa irraa haasa waajiru siyaasa illee qabdu silaa bakkitun siyaasa illee qabdu paartii illee qabdu paartii hunduu irraa dubbata abaa'u irraa dubbata kafaa'u irraa dubbata biltsiginnaa irraa dubbata nama ajaa'ibaa barbi subhaanallah ani wallahi rabbi nu qajeelchu mali eessa akkennu nuti keessaafu ummanni keenya ummanni oromoo kun ani beeku aybi manamaa jala kana deemu jaalana dhugaa rabbi hanqinnu manamaa kana jala deemu nama kana eessa salphisa hayyee namni tokko gowwaa ta'e takka wallaalummaarraadhaan takka ammoo dogongoraadhaan waasi bira kaa'ate ati kamaal ta'u ol baasta jala nama jala viidiyoo ol baasu kun maaliif barbaachise amma ijoolleen teenya dhiyeena bara darbee keessa viidiyoo qaama qullaa isaanii ol bahan namni hundi balaaleffataa ture namni hundi warrummaa hadha viidiyoo irraa ol beeku illee balaaleffataa ture yeroo sanitti akkami qaama ofii waraabanii akkami akkas garuu ammoo isaanuu gara biraatii qaban rabbiin badii keenya nu haa qajeelchu dhugaa rabbi ijoollee dhiiraas ta'ee kashamaraas ta'ee aybiin aybima diliin dilima namni kamiifuyyuu dilii inuma jirti namni kamiinuu dilii hojjeta garuu dilii hojjetan kana dhugaa rabbiin kijibuu faayidaan qabu osoo rabbiin hunqeen ummata qomcee kana keessa viidiyoo isaanii na bira jiraate waliin baasu maaliif ol baasamee wanni ani irraa ol baasee irraa argadhuuf maali wanni an viidiyoo ijoollee nama kana ol baasee affacaasuuf maalidha akka kana olumaan jedhanitti isa dilii dalageerra isa dilii argeessa facaaseetu hamaadha jedhan maaliidhaaf inni dilii dalage suni tarii beekumsa dhabuudhaan tarii dogongoraadhaan facaasuu dalaguu danda'a inni facaasu sun hoo maalaa ta'uuf facaasa haa marguuf moo maaliidhaaf haa viidiyoo sun marguudhaaf moo maaliidhaaf kana keessa viidiyooma ol fakkaatu jechuudha viidiyooma yookiin qaamuma si fakkaatu kan ol facaasta ara qaama namaa yoo arguudha amma akkana jarjarraa eebii namaa kan arguummaa jarjarraa nu maal baadhannee deemaa jirra bari nuti jiru kun rabbiin nu qajeelu malee miidiyaan keessaa fooyyoo uummata oromoodha miidiyaa uummata oromoo keessaa fooyyoo tiktookiin osoo uummatuma oromoo irraa cufame bareeda hundarraa osoo hin taane warruma rakkina namaa hanqina namaa jala fiiguuf jarjaruu kana jechuudha ilmi namaa dogongoraadha ilmi namaa kamiinuu bilisa ka ta'e hin jiru ani kana ajaa'iba barbe isaanuma badii dalagutu badii namaati harka qaba osoo fi badii an dalagaa jiru badii amma fakkii osoo ani hattuu ta'e jechuudha akka hattuu ta'e osoo beeku osoo hanna kiyya ofii beeku akkami hattuu biraa qeeqa ani hojii sanirra jira ani osoo kijibduu ta'e fakkeenyaadhaaf kijibaa biraa maaliif qeeqa anuu kijibduudha waan ta'eef namni hojii ofii irratti hojii ofii hin argu hojii namaatii harka laata akkuma oromoon jedhe san qaalluun ofiin beektu ta'u ormaa raaddii jedhan osoo ofii beekte tanamaa hin raaddu jechuudha
Ani kana ajaa'ibe ammoo irraa guddaa ijoolleen keenya warroonni feemasii maalii gugurdaan jedhan dhiibbaa miidiyaan kun osoo qabu beekan. Osoo hanqinnaa fi rakkina miidiyaa kana beekan. Osoo waa hunda beekan ol fuudhanii viidiyoo isaanii eebii ufuu raabanii takkaaf gadhiisan takka ammoo nama ergatan. Kaati barbe dhugaa rabbi nama ergattee namni osii baasuu sanirra ati fuuma poostii godhachuu si wayya akkuma viidiyoo kaawwanii. Yoo ati ufuu raabduuf gadhiiste waan biraati. Namni baay'ee bakka siifin garuu namatti kennachuun kan keessuun nama ajaa'iba. Rabbi hunda keenyaa qajeelchuu yeroo nuti jiru yeroo qormaataati dhugaa rabbi yeroo qormaata Aleeksii kanas ta'ee akkasuma guutoo ta'ee akkasuma ijoollee biraa kan ta'e ka ganaa ol ba'u ta'e viidiyoo amma ol ba'e ta'e ka viidiyoo amma booda ol ba'u ta'e wanni haarofti ol ba'u tokko hin jiru. Kama ati qabdu kama inni qabu wanni haarawa argame hin jiru. Wanni addunyaa kanarratti haarawa uumame hin jiru. Hunduu kennaadha. Hunduu ni qaba. Waan qabdu irratti ammoo nama akka waan kana nama sanii adda ta'e. Inni maa akkas ta'e isheen maa akkas taate. Keessaa osoo badii akkanaa ijoollee keenya shamarranii ta'e. TikTokii miti inshaallah Maammaduun hundumtuu irraa odeessiti teette. Wanuma kanarraa haasofti waan torbee lamaaf takka. Maaliif hanqinni ijoollee shamarranii eegan kennu isaaniiyyuu argan. Rabbi hunda keenya haa qajeelchu. Rabbi hunda keenya karaa sirriitti adeeffatu. Aniin dubbatus atiin dhageeffattus hundi keenyaa yoo dilaadha. Garuu diliin guddoon ammoo ani fatwaallee godhuufii miti nama dilii ofii faccaasedha. Dura uummanni dilii ofii gabarratti wal hamataa, du'arra wal hamataa, ollaa bunarra wal hamataa. Amma namni miidiyaa irratti wal xiqqeessa, miidiyaa irratti wal salphisa. Akkamuu ta'ee nama kana miila isaa cabsa. Akkamuu ta'ee nama kana irra oona. Yaa Rabbi nu qajeelchi dhugaa Rabbi. Bara nuti jiru bara hin taane ta'e nama nu keessa jiru nama hin taane ta'e ani hin beeku. Ka dhaloonni ammaa akkana ta'e dhaloonni ufafuufoo akkam ta'an gaafiidha. Kun ammoo gaafa san asuma bahaniitiin akkuma gola keessatti dalagasan miidiyaa dalagu malee wanni hafe hin jiru. Wanni hafe hin jiru. Eebii namaa jala deemu rakkinni namaa hanqina namaa akka waa ofii guutuu ta'e an dhibbaan dhibba guutuu miti. Dhibbaan dhibba guutuu eegan taane nama hir'uqqu babaasuun narra hin jiru ture. Ijoollee keenya kanallee Rabbiin dilii isaanii dhiisee fi inshaallah tanaa sababeetiyyuu Rabbiin danda'aadha. Dilii kanaa fi kanaa olillee ka dalagaa jiran Rabbiin harkaa qaba rahmata godhee fi nuuf isaanillee haa qajeelchu. Nuuf isaanillee karaa sirriirra nu haa deebisu. Nuuf isaanillee Rabbiin badii haa dhiisuuf. Nuuf isaanillee dilaawaadha. Nuuf isaanillee badii qabna. Garuu ammoo badii namaati harka dha'u. Badii namaa jala fiigu akka waa ofii qulqulluu wayii tana takka taane wayii fakkeessuun hin barbaachisu ture. Namni ilmi namaa dilaa haadha. Rabbiin dilii keenya nuuf haa dhiisu siniin jedha. Yoo hasagii kana keessatti wanni hin taane afaan kiyya irraa bahee dhiifama naaf godhaa siniin jedha. Rabbiin warra keenya hunda keenya umrii dheeressee waan gaarii nama facaafatee waan gaarii nama haamatu boru nu haa taasisu. Miidiyaan kun gowwaadha. Gowwaa waan qabu hin dhiisu. Miidiyaanis akkasuma.